Akkuma keenya viidiyoo YouTube hojjechuuf kaatirta taanaan seenaan isaa si kakaasuu danda'a. Duubee fi jalqaba isaa yoo ilaalte abdii hin muratu. Hedduu si ajaa'iba. Namni kun eenyu jettanii gaafachuun keessan waan hin oolle. Nama kana baruuf viidiyoo kana like gochuun eegala. Chaanaalii kanaaf haaraa taanaan subscribe tuquu hin dagatina. Dargaggeessi jabaan hojiin abbaa fakkaatti jecha jijjiiree YouTube MrBeast fakkaatti jechisiise. Namoonni walakkaa biiliyoonaa ta'an isa hordofan. Namni har'a viidiyoo daqiiqaa 20 hojjechuudhaaf konkolaataa qaalii Lamborghini caccabsuudhaan doolaara rabxaa galchee namoota dorgomsiise. Doolaara miiliyoona hedduu badhaasu kan seenaa YouTube hanga dhumaatti jijjiire MrBeast kalakkoofsa warra Awurooppaa caamsaa 7 1998 tti addunyaa teenyatti dhufe. Maqaa dhalootaatiin Jimmy Donaldson kan jedhamu MrBeast guutumatti bu'aa bahee kufaatii fi obsa guddaan kan guutame ture. Seenaan isaa milkaa'ina dhufe kanaaf kan tokkotti kan gonfate osoo hin taane gufuu fi gufaanni jabaan nama milkaawaa arraan sana algooriizimii YouTube hubatee sa'aatii muraasa keessatti miiliyoonaan daawwatamu kun salphaa hin turre. Dubbiin isaatis akkana. Jimmy Donaldson yeroo umriin isaa waggaa 15 ta'u dhukkuba mar'imaanii hamaa Crohn's disease jedhamuun qabame. Ulfaatinni qaama isaa kiloogiraama 80 takkarraa gara kiloogiraama 63 tti kan gabbu'e Jiimiin humna dhabeessa ta'e guyyaatti si'a 3 ol mana fincaanitti deddeebi'aa ture. Rakkina kanaan kan ka'e gosa ispoortii beesboolii taphachaa ture taphachuu dhaabe. Yeroo kanatti manatti hafee viidiyoo YouTube ilaaluu fi qorachuu irratti xiyyeeffachuu kan jalqabe Jimmy Donaldson waggoota kufaatii fi maallaqa dhabuutirraa kaasee Jiimiin waggoota jalqabaa 5f maallaqa takka malee viidiyoo hojjetaa tureera. Kompiitaraa fi kaameeraa dhabuurraa kan ka'e jalqaba irratti bilbila harkaa qofaan viidiyoo waraabaa fi edit godhaa ture. Meeshaalee gaarii bitachuu fi maallaqa waan hin qabneef ture. Ji'ootaaf doolaar 30 gad argataa kan ture. Hordoftoota yookaan ammoo subscribersii 1000 argachuuf qofa waggaa 3 ol itti fudhateera. Isinoo subscriberii 1000 seenuudhaaf meeqa isinif fudhate laata? Falmii maatiitiif kolleejjii addaan kutuutii wajjin wal qabate kutannoon isaa bara 2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti haati isaa kolleejjii akka baratu barbaaddus inni garuu guyyaa 2 qofaatti endi godhee kolleejjii gadhiiseera. Adaba maatiitii wajjin wal qabate haati isaa waan aaraniif mana isaa ari'aniiru. Inni fi hiriyoonni isaa mana kireeffatanii guyyaatti sa'aatii 10 hanga 15 algooriizimii YouTube qorachuu qofa irratti dabarsaa turan. Ni milkaa'eef. Bara 2017 tti sa'aatii 24 keessatti viiwii 100 argachuun viidiyoon MrBeast addunyaa ajaa'ibsiiseera. San booda maallaqa ispoonsaroota irraa argatu mara namoota harka qalleeyyiidhaaf kennuun doolaara miiliyoona baay'ee baasuun hojjechuun har'a sooressa ta'uu danda'eera. Bara 2012 umriin isaa waggaa 13 gaafa ta'urraa jalqabe maqaa chaanaalii jalqaba MrBeast 6000 yookaan ammoo MrBeast 6000 jedhamuun lafaa kan ka'e Jimmy Donaldson viidiyoo jalqabaa taphoota viidiyoo yookaan ammoo geemingii fi tilmaama qabeenya YouTuberoota biroo hojjechuun jalqabe. Bara 2017 milkiin isaa kan jalqaba viidiyoo seenaa isaa jijjiiree hojjete sa'aatii 24 keessatti viiwii 100 lakkaa'eera. Yeroo gabaabaa kana keessatti viidiyoon kun dafee kan tamsa'ee fi vaayiraal kan ta'e yoo ta'u tooftaan viidiyoo isaa viidiyoo baay'ee rakkisoo ta'an namootaaf maallaqa guddaa kennuu fi dorgommiiwwan gurguddaa qopheessuunis beekama. Maallaqa ispoonsaroota irraa argatu namoota harka qalleeyyiif warreen dhibee ijaa qaban wallaanuudhaa fi kan kana fakkaataniifis ni oolcha. Ammatti manneen barnootaa 10 ol ta'an Afrikaa dabalate addunyaa irratti ijaaruun dhaloota dukkana wallaalaa keessaa ifatti baasaa jira. Amma MrBeast maalirra jira? Akkamitti jira kan jettuuf chaanaalii guddaa addunyaa amma dhuunfaadhaan chaanaalii YouTube kaffaltii qabu har'a hordoftoota yookaan subscriberii miiliyoona 480 ol qaba. Dandeettiin viidiyoo tokkoof doolaara miiliyoona hedduu baasa. Garuu doolaara miiliyoona baay'ee deebisa kan argatu yoo ta'u Jiimiin tabba milkaa'inaatti ol ba'uu danda'eera. Gara barnoota anaafati YouTube hojjechuu fi isarraa barannutti yoo dhufnu jalqaba irratti obsaa fi kutannoo MrBeast waggoota jalqabaa 4 hanga 5 oliitiif hordoftoota baay'ee hin arganne garuu abdii osoo hin kutatin itti fufeera. Yaada haaraa fiduun isa biraa yoo ta'u waan namni biraa hin hojjannee fi ija miira gaarummaa qabuun hojjechuun xiyyeeffannoo namaa hawwatee milkaa'ee fi kanaafuu anaafatis kana haa hojjannuun dhaamsa. Tiyaansuun ammoo algooriizimiidhaan wal baruu yoo ta'u tooftaan thumbnail yookaan fakkii viidiyoo irra jiruu fi mata duree yookaan taayitilii namatti tolu tolchuu irratti baay'ee xiyyeeffachuun gaariidha. Yoo chaanaalii kee irratti waa'ee maalii hojjetta? Geemingii, kofalchiisaa, barnoota moo maalidha? Yoo hojjechuun eegalin ammoo maal hojjechuuf yaaddee jirta kan jedhu koomentii jala nuuf kaa'a. YouTube chaanaalii Ibsa Jireenyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo isinitti tole yaada keessan nuuf qoodaa. Nagaatti.